السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبلي سخية أبلي زتيجة. جرينا تكيس جراتا جرتكم جرينا واحد دون كيس تسمد تودنتو. غافا وني أدا وني أتيهم بي وني أتسلاك غرتي توهم فين غافا تيهو مال أكتا جرينا الدنيا كان كيس تبيتا غرو غافا ركني دفون داهو هلافين ركني المنا ما هندتو دفون رافن كابو تنافو غافا ركني ست دفسان أبلي سخية أبلي تيجة هلافين غافا ركني ست دفون داهو يرو داهو لافون كابدو ما في جنان جرينا الدنيا كان أكاد تيادت أوسو هنتين أكفدين جريني روسان سين فدت سجلات سودان دي سجلات سودان دي سايتشودا أكما غرتي جريني تيرو سان كيس تجلات جرتو إتي سجلات ستمالي أكا غرتي فدت تنجلات داهي تونس ركو غدا دايتشودا ما في جنان جريني مكان كيس تركو يدون نمو دوان تفغا أكا تفدت تجلات سودان دي أكما غرتي برسان سين فدت جلات سودان دي سايتشو ركو نسنا دوفتي غروني دبرتي بيهو قبدا جريني جتياتي الدنيا كان رتي جلاتو كون يرو هنداو أكا تفدت سيفتو هندنتو يرو هنداو ونة تفدت سيف arkamuun danda'uudha wanti ati hardhoo farkaa qabdu guyyaa tokko akka dhabdu beeku qabda maaf jennaan wanni ati irraan tan argatte takkaa wanni gartee duba warra keessan irraa dhaalte qabeenya ta'us waa hundaa'u ta'us dhabuun keetti safan qabu beeke kanaafuu jireenya addunyaa kana keessatti akkuma tujjaaroomuun jiru miskiinoomuun jira akkuma miskiinoomuun jirutti tujjaaroomuun jira beeku qabdaa jechuudha maaf jennaan jijjiiramaa jira mee fakkeenya tokkoon siif dhaama obboleessa kiyya namni ati akkaan hedduu jaalatu tokko namni ati dhabuu hin feene yeroo hundaa'u jireenya kee keessatti namni kun mee yoo si biraa deeme maal goota tanaafuu beeku qabdaa jechuudha gaafa rakkinni kanaa kun si dhufeef laafuun qabdu mee akkasumattis namni tokko ta'e akkaan jaalattu nama garteeti jaalattee furuudhaaf deemtu si dhiisee nama biraa kan heerumu yoo ta'e onnee ta'e sanis madeesse takkaa namni ati jaalatu tokko si dhiisee nama biraa kan fuudhu yoo ta'e onnee ta'e yoo madeesse obboleessa kiyyee hoo obboleessi yamee akkam taata hoo tanaafuu beeku qabda jireenya kana keessatti waa hedduu si mudachuu danda'a akka yeroo san if duba hin deebine asumaa siif dhaama argitee jireenya kana gaafa jiraattu dhiphinaaf dhabbummaa gadda rakkina qophii ta'uu qabdaati kana hundaa'u kunis ni dhufaa beeku qabda sababni isaas yeroo hunda gammachuun hin jiru gaddinis akkuma jiru beeku qabda jalallis akkuma jiru jibbansis ni jira beeku qabda wal arguun akkuma jiru gargar bahus ni jiraataa beeku qabda nama jaalatturraa gargar bahuu yaaduun ulfaataadha ta'us guyyaa tokko dirqama nama sanarraa adda ni baataa beeku qabda kun seera uumamaati kanaaf gammachuu yeroo hunda waan hin jirreef gaddaafis of qopheessuu qabdaa jechuudha gaafa gaddisi dhufus yeroo kamittiin injifachuu danda'a rakkoon dhuftus akkamittiin injifachuu qabda kana hundaafuu of qopheessuu qabda gaafa rakkinni sitti dhufu hin laafin jireenya rakkina kana booda akka waan hin jirreetti fudhattee mataa hin fincaabin obboleessa kiyya mataa hin wareersin rabbiin akka jee inna ma'al usri yusra rakkoo booda bal'oodhaatu jira jee arra namni rakkoo keessa jirtus ati booda inshaallah rabbiin bal'oo keessa si baasuuta boru guyyaa adda ta'uusaa bare guyyaan borutis guyyaa har'aan tanaan wal adda ta'uu beeku jireenya addunyaa kana salphisuus ulfeessuus kan danda'u suma mataa keeti obboleessa kiyya al tokko rakkinoota nu qunnamurraa rakkinichaaf jecha deebiin nuti kennu hedduu nu miidhuu danda'a kanaaf jireenya kee salphistee jiraachuu yoo feete wanta har'a argite boru akka hin jirre akkasumas adda bahuu namni ati hin feene guyyaa tokko akka irraa adda baatu beektee yeroo hunduma qophii ta'uu qabda halkan akkuma jiru bariilleen jiraani beektaa halkanicha akka seenatti ni haasofta maaf jennaan halkan tokko gisiiniif dabare ganamtii isaadha bargaadaan tan akka netteetti akka seenaatti haasofta hin darbu wanti ati jettee hundaa'u darbi boqonnaa haraatti ni ceeta guyyaanis seenee jira guyyaanis akkuma seenaatti haasa'u dubbatte yeroo hundaa'u kan jaalatte si jibbuus obboleessa kiyya kan abdatte irraan tana si ganuus si kaa'inus galmi ati jaarratte si jalaa diigamu galmi ati jaarratte takkaa'u manni ati jaarratte makiinaan ati qabdu seelaa gara galtus manni keessa duraa diigamu guyyaa tokko hundinuu darbee galma seenaa keetirratti ni galmaa beeki waan san eeganaa rabbiin siif kannee tolchite makiinaa si duraa gara galte haree makiinaa haree bittee mana si duraa gubate fooqii jaarte obboleessa kiyya nama gartee si dhiisee yootes nama haree sanirra caaloo harkatte jireenya kee haala gaariin jiraachuu dandeessaa beekuu qabda wanni har'aan tanatti akka ta'etti nafu ni darbaas beekuu qabda kanaaf jettee maaf rakkista jireenya kee keessatti obboleessa kiyya gammadii jiraadhu kanaaf yeroo hundumaa ati nama jaba akka taatee fi rakkinni simoo akka hin dandeenye ofitti dubbadhu gochi ati gootu firii yaada kee waan ta'eef waan gaarii yaadu qabda shaakala yeroos waan gaarii hojjetta jireenya kee salphistee jiraatta sababa malee namni kamuu addunyaa kana irratti hin uumamu beekuu qabda atis sababa dhalatteef qabda kanaaf gaafa rakkinni sitti dhufu abaaruun qabdu guyyaa dhalatisan way silaa hin dhalachuu baatte way silaa hin gaafa hin dhalachuu baatte jettee obboleessa kiyya guyyaa dhalatisan hin abaarin kaa dukkana booda ifni akka jiru beeke dukkanni irraas darbee kaleessaas ni ta'a isaas burirra dhaabbattee ni haasofta dukkana sirra dabarte san ati uumama kaleessaa fi bor walitti araarsitee har'a jiraachuu danda'u qabda kanaaf ati yeroo hunda nama addaa ta'uu qabda jabaadhu jireenya kee mo'achuu qabda malee jireenyi si moo'in ergaa kooti kun
Tanaafu waan an qabadhee dhufe asirratti hin dhaaba. Hanga sagantaa birootti walitti deebinutti wasalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.